TPLF fincala Tigray ta'uu barbaada. Saadii damee miidiyaa Tigray gubbaa oola. Warra waa akkan isin jedhuuf maal deebiftaaf? Humni jara cabsuu danda'u yeroo ammaa ka jiru TPLF. Artii waan keetii miti dhiisii warra siin jedhu jira. Maal jettaan? Artist, activist, pharmacist. Dirqama liqimsuun. Abbaan dirqama. Mammee. Yooyaa ashama harka fuun hordoftoonni Oraazii Show akka ammallee biyyuma Dubaay irraa keessummaa wayii harkaa isiniif qaba. Activistiidha, artistiidha. Maal jedhee akka isa waamu booddee inni kafilatu ta'a. Namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa kana gubbatti sirrii malee hin beektan jedheeti yaada. Activistiidha, artistiidha akkasumas ammallee pharmacistiidha. Mee if beeksisimi? Haye egaa uummanni Oromoo amantaan abbaa giddiitti na waama. Ani illee sansimadhe fudhadhe. Garuu maqaan tiyya sirriin Mahammad Saanii Tasfaayee Zubeerin jedhama. Pharmacistiidha, senior pharmacistiidha. As UAE keessattis. Booda kana immoo artistii ta'eetiin jira. San durallee activistii illee ta'eetiin jira. Istii kana numan jaalladhan fakkaata. Kam si ooyye? Kam fedhe? Activisticha na ooyye na fakkaata. Okay. Maaliif hangam fedhe hangam waan barbaadeen dubbadhattiin uummata kootiif waan ta'eef natti tola hedduu. Garuu ogummaa tiyyaniin kabaja pharmacistiidha. Artii kana keessattis artii ijoollummaarraa kaasee niin fedhan ture. Osuun sodaadhuu ni seetti seenuu dhiisuu osoo hin jedhu booda kana mikinaatuma gaarii argadhee jennaan Abiyyi kana jibbee jennaan isumatti rukutuudhaafan gara artiitti seene jechuudha. Maal jedhanii beektaa Mahammad Saanii TPLF fincala Tigray ta'uu barbaada. Saadii damee miidiyaa Tigray gubbaa oola. Warra waa akkan isin jedhuuf maal deebiftaaf? TPLF fincala Tigray ta'uuf osoo hin ta'in bakka madaa bilxiginnaa waan hin bareef. Bilxiginnaan naftanyaadha. Naftanyaan dawaan naftanyaa mo'achuma ollaa jaraati Tigreedha. Wayyaaneetu amma 27 cabsee mormarra dhaabbatee bulchee jira. Hanga ta'e guutumaan guututti ta'uu baatullee Oromoon afaan ofiitiin barachuu eegaleera. Amma 27 san keessatti dhaloota qubee ka jennu kan argannee jirra, qeerroo ka jennu kan argannee jirra, naannoo Oromiyaa ka jennu kan argannee jirra. Sirna naftanyaa keessatti kan argattus argachuus hin deemnus amma. Sila Abiyyi tasgabbii argatee wayyaanee cabsee jedhee keessan garbuudha sinii dhufnee nuun jedhaa deeman nugguu deeman. Achi deebii afaan nu dhabsiisuudhaaf bakka sirna amma dura turre sana bara dargii dura Haile Sillaasee sanatti nu deebisuudhaaf karoorri jara. Siidaa Haile Sillaasee irraa kaasiitii Minilik kaasiitii dargii kaasiitii fakkeenyi jara haasawaan jara zamachaan maqaan moggaasni jara Minilik zamachaa jedhanii nutti deemaa jiru jarattis. Kana jennaan humna guddaa kana kan nuti cabsuu dandeenyu afaan humni jara cabsuu danda'u yeroo ammaa ka jiru TPLF. Ni barate barachuu maali barumsa waraana warra madfii dhukaasuu danda'u warri maarree dhukaasuu danda'u amma 27 jaratu ijoollee ofii leenjisaa ture. Takka kan lama sodaa Eertiraatiin waraanni gurguddaan meeshaa waraana gurguddaa naannoo Tigraay ture. Lama qabadhu kan Abiyyis waan jara sodaatu waan qabu hunda achitti geessee dhaqee gannaqe. Uummanni waraanni sun harkaa booji'ame. Uummanni Tigree akka malee hidhatee jira yeroo ammaa. Meeshaa ammayyaa gurguddaa drooniidhaan hin dandeenye. Humna akkasii Oromoo bira jira jennaan hin jiru. Kilaashiidhaan riphee ololaadhaan ganda keessa fiigaa jirra. So kanaaf akka inni kun cabu humni guddaan kun akka cabu yeroo kana abaawoodhaaf dubbiin salphatti Oromoodhaaf dubbiin salphatti. Har'a abaawoon eessa jiroo jette bara 27 bara yaadee ture sana abaawoon eessa ture Eertiraa ture. Har'a garuu gullallee jirra machi. Finfinnee keessa jirra naannoo Finfinnee keessa jirra abaawoon kilaasha qabate. Sila nafxanyaan kun tasgabbii argate achirraa nagaa argate waraanni sun hundeessa dhufa. Akkuma jedhan garbuu nu godhu jechuu nyaachuuf deemu jechuudha. Hammayyaa meeshaa ammayyaa hin qabu waraanni obbo hanguma ijaan argarreetti taankii hin qabu ayyar maqaawamee kan hin qabu madfii hin qabu zuwaa soostii hin qabu waa tokko waan akkasii hin qaban ijoolleen keenya. Oromoon qabsoon Oromoo jaarraa meeqa guutuu
kan ittiin himamaa dhufe qabsoo karaa nagaati. Kun ka deemsisu ka akka sirna federaalaa san keessatti ni deemsisa la. Ittiinis injifannee argannee jira. Wayyaanii ka maqalee kaljeenyuun nuyi uummata Oromooti. Kanaaf akka atiin amantutti TPLF kan sirna naftanyaa kam jiru kana ka cabsuu danda'u TPLF qofaa kanaaf jara deeggaraadha. Qofa osoo hin ta'in qofaa jette. No. Qofaa jette. Qofaa miti. Qofaa jette. No. Rikoordi ta'ee jira. Jedhee ta'uu danda'a. Garuu qofa osoo hin ta'in asittis waraanni keenya ni jira. Qabsoo walooti. Qabsoo waloo kana keessa garuu humni guddaan humna naftanyaa kana ka cabsuu danda'u ollaa uumasaa ka jiru Tigreen sun achitti cabsinaan asii Oromoodhaaf ni salphata irra aanuudhaaf. So bu'aa walootiin jechuun fakkeenya amma jarrillee achi gadi yoo lolte Oromoonis asii yoo lolte akkasitti sirreeffanna. Ammallee inni biraa kaatiin jette waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 27 Eertiraa ture kaatiin jette ani fudhadham. Maaliif biyya keessa amma dhaloonni amma fakkeenya amma anam opinion ergamtuu jaraa yeroo turtetti uummata Oromoo doomsaatuma turte beete garuu waraanni bilisummaa Oromoo akka nama nutti fakkeenya amma yeroo high school barannu sitti hima akka kaayyichi hin banne Oromiyaa guututti nama erganiiti kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kaayyoon ganamaa akka hin banne ummata Oromoo diqqeena irraa nama waan kana dhagaati guddadhee high schoolitti ijoolleen even hidhamanilleen jechuun hojjechaatuma turan Eertiraa turan ka jedhu kana xiqqoo I don't agree ammallee aasaa jalqaba goonee irratti waa wahii maal kaaftee amma dhaloonni qubee kun dhufee jechuun bara 27 kana keessa waan takka lama kaaftee waan positive argumentiin jiru ammoo dargii kuffisuufis adda bilisummaa Oromoo dabalatee sablammiin Itoophiyaa guututu qabsaa'ee dargiin hin bu'ee jalattiin eega aangoo irra dhuftee jarillee waan jara nu goote waan xiqqoo miti haa ta'uti otuu bineensi tokko dhufee amma si nyaachu yoo luka si nyaachuu jiraate bineensa san ofirraa dhoorgita malee isa kalee gurra narraa kute isa barbaachan deemtu jechuun akka wal hubannoo dhabuun akka hin uumamnee fi haasawaa ogeettillee hin hubadhaa. Gaafin biraa inni ansi gaafadhu gaafii jalqabaa daarektii waan naaf hin deebisiniif maal gootatin jechuun Oromoon of ta'ee qabsaa'uu hin danda'u jechuun akka amma fakkeenya amma haala itti haasoftetti akka Oromoon akka maxxantuutti aan akkasitti hubadhee naa sirreessitaa Oromoon humna of danda'e qabaate jarilleen achi deeman gaarantii yoo hin qabnu akka amma kana akka fakkeenyatti siif kaasaa maxxantuu otoo hin taane uummata of danda'e waraanni bilisummaa ammallee meeshaa ammayyaa kan hin qabu jetsan I don't agree an itti waliin galu jechuun kan itti walii galuu dhabnee bira dabruu hin dandeenna ammallee ijoolleen Oromoo bosonatti dhumu jirti kun warra uummanni ijoolleen dargaggeessa akka jiru bosona galanii lolaa jiranii iddoon hedduun jechuun amma bilisiginnaan yeroo Wallagga seentu karaa Booranaa kanas iddoo hedduu even Baalee Arsii keessayyuu iddoo hedduu hin seentu kanaafi humna Oromoo xiqqoo undermine hin ta'u haala tamma dubbattetti. Undermine in ta'u jalqaba raguusii kaasu amma fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Tulluu Milkii qabatee jira naannoo Finfinnee keessatti gara Wallaggaa yoo deemte Beegii Gidaamii kana qabatee jira Oromiyaa keessatti lafa qubatee jira jechuudha waraanni ta'e Amboo naannoo magaalaa Amboo baadiyyaa waboo qabatee jira yeroo ammaa Fincaa bakka oomisha sukkaaraa san waliin qabatanii jiru makalaakiyaa waliin engadda warshaa simintoo tokko yoo agartee viidiyoo irratti agartee jirta kun har'a ta'uun engadda yeroo bara 27 sana keessa waboonni jira garuu
arbanyoo gimboot sabaatti wajjin Eertiraa ture yoo haqaasofne jechuudha lafarra siyaasaan jiraachuu danda'a siyaasaan Oromiyaa keessa qalbii keenya keessa jira sigaltee siyaasaan waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa waraan qabaachuu hin amantu isa amata 27 isa darbe san keessa moo san keessa lafarra akka amma haala amma akka jiru kanaan akka ammaattis jira garuu iddoo visibilii hin turre siyaasni ni jira siyaasni hojjetamaa jira qabsoo karaa nagaati kan nuti wayyaanee injifanne malee ani qabsoo karaa hidhannootiin jedhee namanu kun sir bagar kana itti walii galla kasitti fudhannee amma wanti amma immoo jiru qabsoo Oromoo undermine gochuudhaaf osoo hin ta'in sigaltee yeroo lama injifachuu dhiisuu dandeessa engadda nuti injifachuun keenya qabsoo karaa nagaatiin ihaadeegiin injifanne walumaa gala bisa biltsiginnaa jettu kanas wayyaanee isa jettu kanas yeroo san tokko ta'anii nuun falmanii mootaman gartee Oromoon mootee jira amma immoo hanga tokko faca'ee jira yeroo sana kan moote qeerroon bakka 4 jira tokko mana hidhaa jira tokko bosona galee jira tokko godaanee jira biyyarraa kan ajjefamee jira agartee qabsoo yeroo sana ka turan nafxanyaan amma jiru immoo hammeenyummaan samaa inni afaan Oromoo danda'a aadaa keenya beeka bakka itti galluuf bakka itti baanu beeka eenyu qabsaadha eenyu qoosaadha ni beeka simply attack nu gochuu danda'a jechuudha harka yeroo kana keessatti TPLF akkas jabaatee dhufuun qabsoo Oromoo gargaaraadhaafan TPLF gargaara malee an gaafa TPLF mo'attee biyya godhattee yookiin biyya intini jette Tigraay galuu hin danda'u Tigraay miti ka biyya kana haga dhufte waggaa meeqa geetta akkanuma natti waggaa ja okay imaalu jetta amma jechuun amma hojiin kee ka dhaabbata sitti amma jechuun fakkeenya faarmaasistii akka taateen hin beeka promotionis ta'uu danda'a haalli jijjiireenni asii akkam egaa ergan as dhufee laayisensii baafadhee qormaata Neezerlaandii irraan onlaayinii fudhadhee DHA to akkan qormaata fudhadhu na godhe hundinuu kana keessa dabarfata ogeessi fayyaa biyya kana keessatti akkuma biyya keenyaatti illee anuma kan qormaata kana dabarfadhee waraqaa kana argadhee asitti achiin mana namaa qaxaramee faarmaasii namaa keessa baabal qasr jennaan faarmaasii tokko almuraqqabaat keessa achitti amata laman hojjedhe achi booda ka ofiitii jabanadhee tattaaffachaatiin jira hawaasni Oromoo UAE immoo carraa kanaan galanni isaa ga'u guyyaa banee kaasee hangaarraa na jira dhaabbatee hin beeku waan barbaade anuma gaafata WhatsAppiin xiyya guutuudha saa tokko yoon ture qarreen keenya qeerroon keenya waan barbaadan anarraa fudhatu jaraaniin boonee jiraadha baay'ee nafxanyaan narraan bittu namni biraan narraan bitu waanumaan siyaasa keessa aktiif waan ta'eef qeerroon qarreen keenya garuu gurra fiitirraa ka'u taargeetii kiyya na cufti waan barbaadan narraa jajatu anis hangan danda'e jaraaf deliverning godha faarmaasii kan kee argee jira suuraan asirra jira laaluu hin dandeettanii hordoftoonni Oraazi fuulduraaf Oromiyaa akkamii hawwitame fuulduraaf Oromiyaa wala boomte arguun fedha eessa dhalattee guddatte akkanuma taasise Jimma magaala Jimmaa keessatti dhaladhee guddadhee faranjaraadaadha ijoollee faranjaraadaati magaaluma Jimma achuma dhalattee achuma magaala Jimmaatti dhaladhee elementary achitti high schooliin achitti university Jimmaa achumatti baradhee mootummaa mata shan achitti tajaajilee achi gara Harargeetti deeme achi booda as dhufte Harargee amata 6 hojjedheera Harargee keessa Harar magaala Hararin qaxaramee hojjedhee amata 2 achi booda garuu Awdaayif Dirreedawaa keessatti faarmaasii mataa ofiin qaban ture Awdaay keessa kilinikii mataa ofiin qaban ture Awdaay keessa reestooraantii illee qaban ture waxitti Dirreedawaas manoora qaban waan akkasitti ture jiru gaarii ture baay'ee achitti kan injiraachaa ture guyyaa tokko ani biyyarraan hin baa jedhee adeem beeku carraatumatu kalchoodhaan jedhee biyya na baase qeeqa sirra kaa'u jira
artii waan keetii miti dhiisii warra siin jedhu jira maal jettaan kan si ajaa'ibsiisu kan si ajaa'ibsiisu ani faarmaasistii ta'uun narra turre aktiivistii illee ta'uun narra turre artistii ta'uun narra turre ijoollummaa tiyyarraa kaaseen artii jaalladha aayidilii gullaalu weellistoota iddoo irraa keessi tiyyanatti majjara caalaa akka hojjechuu danda'u artistoota iddoo irraa jechuudha ogguu akkasiin jedhu ofittiin tini jechuu kootii miti bakka carraa ta'e bakka waltajjii wayii adda addaa wayii narratti ogguma cal jennee namaa wajjin taphachaatu bashannannu namni tokko kanatti na ni jira ogguun taphadhu jechuudha ogguu weelloo namaa wajjin ogguun taphadhu akka carraa ta'enna waan maatii musliimaa irraa baheef takka faamilii keenya keessa waan akkasii waan hin jirreef yeroo kutaa 8-9 jirullee sarkasii jimmaa sana keessatti muuziqaadhaan galuu jedhee ulaarra geetiin deebi'e sodaadhe waamamee jechuudha sila akkas turuu hin qabuun ture aartii keessa galuudhaaf እና yoo agartee artistoota gurguddaa keenyas haa ta'u warra kaanis yoo agartee muuziqaa 8-9-10 hojjetaniiti umarratti ka ummata biratti bahan muuziqaa abbaa giddii saniin tokkooniin gadi ba'e saniiniin ummata hundaa'um achi booda kan dhufe muuziqaan achi booda dhufe hundaa'um hanga tokko wiikii ture kaawwalaa sun anam I understand asiteettee sagalee waraabdee moobaayila biyyatti ergitaa I know so garuu maybe yoo deebisuu atammatiin allakkii abbaan giddii namaartiif uumame dandeettiin qabaa ofi beekaa afaan keessan qabadhaa kanuma deebiin kan immoo akka carraatee fayyisaa konsertii fayyisaatti illee deeme waltajjii live illee waa tokko kun intanii miti kanaafuu artist activist pharmacist dirqama liqimsu abbaan mamme dirqama liqimsu talentii muuziqaa ijoollummaa marra na jira biizinasii keessan oofadhaa jettaan talentii muuziqaa ijoollummaa irraan argadhe gabbaasuu irratti of course dadhabbiin agarsiiseetiin jira tureetiin jira garuu erga dukkanaa booda galgala keessas ta'u gaddiiseetiin jira gara biraatiin carraa naa ta'e sila dhaamsarratti fookas godhe sila artii kanatti immoo yoo sila ijoollummaadhaan seene faarmaasistii kana argachuu dhiisuun ni mala sirri barumsa kootti ittiin jabaadhuun ture sila kana bakka malee artiin anuma keessa ture bakka dhumarratti dhaamsa daqiiqaa takka dhaamsa dhumaa oromoo bakka jirtanutti isiniin jaalladhan jira qabsoon itti fufu harraaf amata yeroo lama hin jiran addunyaa kana irratti yeroo tokko jiraanna maqaa keenya dhaabnee haa darbinu garaa keenyaaf buluu dhiifne keessattuu artistoonni keenya aktivistoonni keenya qabsaa'ota keenya waan bor seenaan nu gaafatu sila hojjechuu dhiifne irra gaariidhaan ta'a jedhee amana qeerroof qarree keenya immoo kana calalii godhanii qeerroof qarreen keenya qabsaa'ota cinaa akka dhaabbatan akka bakka bu'an aartiidhaanis akka bakka bu'an aktivistiidhaanis akka bakka bu'an hayyummaadhaanis akka bakka bu'an qeerroo qabsoodhaanis qabsaa'ota oomishuudhaanis inni humna qabu oromoon sababallaadha ka hin baratiin ijoollee meeqa jirti ka baratee meeqa jirti ka baratees kan hin barannees qabsootti seenee ilmaan keenyaaf nutis gabrummaa alchisuurraa bilisummaa alchisuu wayyaa bagiddii ulfaadhu galatoomii turtii na waliin goote fi galatoomii abdii waan si argeef waan waliin dabarsineef iddoo gammadeetiin jiraatillee baga ganda keenya Dubaay nagaan dhufte aktivistoonni biraallee weellistoonni namoonni hayyoonni adda addaa biyya addunyaa kanarra jirtanillee kottaa Dubaay akkasitti isin simannan jira I love you akkuma baratame immoo subscribe itti roobsaa isin jenna akkanuma